Yooyyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan biyyoota addunyaarra jiran gatii gabaa jiruuf jireenya uummata biyyoota qoratee riippoortii kan baasu IMF qaala'insa jireenya Itoophiyaa akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti baay'ee dabaluu isaa barreeffamaan weebsaayitii isaarraa agarsiisee jira. Itti dabaluunis IMF sababa qaala'insa jireenyaaf kan ka'e walitti bu'iinsa biyya keessaa mootummaa hidhattoota Oromiyaa Amaaraa fi naannolee biroo keessaa adeemsifamu oomishaa fi oomishtummaa hir'isuu akkasumas daldala seeraan ala jedhee jira. Kun akkuma jiru ta'ee bulchiinsi baankii biyyaalessa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu bara dhufu qaala'insa jireenya biyyattii gara parsantii 10 ni hir'ata jedhanii tilmaamaniiru. Itoophiyaa dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF waliin bara darbe waliigaltee liqii waggaa 4f turu biliyoona 3.4 taasisuun ishee ni yaadatama. Odeeffannoo birootti yoo ceenu embaasiin Ameerikaa kan magaalaa Finfinnee argamu lammiilee isaa guutuu Itoophiyaa fi Finfinnee keessa socho'an akeekkachiise. Haaluma kanaan akka embaasiin Ameerikaa lammiilee isaa ergaa akeekkachiisaa dabarse sosochiin barbaachisne akka hin goone dhaamsa lammiilee isaaf dabarseera. Itti fufuunis akeekkachiisa sababa baaseef yoo himu rakkoo fi yaaddoo nageenya jiru irratti hundaa'ee akka ta'e himee jira. Odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu taateen addunyaa kana keessaa ta'u kan siyaasaa kan waraanaa tilmaamuuf rakkisaa ta'uu irra darbee soodaan kan nama hunda yaaddeessu erga ta'aa dhufe baroonni lakkaa'amaa jiru. Taajjabdoonni ta'ee jiraattonni guutuu addunyaa kan yoom laata boqonnaa kan argannu jechaas jiru. Gaafii isaanii kan deebisuus argamuu baatus jiraataan addunyaa kan waa'ee waraanaa akka addunyaatti godhamu jechuunis kan gaafa Afrikaa keessa Jeneraalota Sudaan Albooraan fi Amaatiin kan Somaaliyaa keessa Al-Shabaab fi mootummaa Somaaliyaa Itoophiyaa keessa mootummaa fi hidhattoota akkasumas waraanni si'a tokko si'a tokko qorraa kan godhamu biyyoota kanneen akka Sooriyaa, Yemen, Liibiyaa, Koongoo, Naayijeeriyaa fi dabalataanis baha giddu galeessi Israa'el fi Hamaas achi siqee immoo ardii Awurooppaa keessa wal waraansa hammaataa Raashiyaa fi Yuukireen osoo uummanni addunyaa cinqin arguu dhaga'u amma immoo bakka fi yeroo hin eegnetti Hindiyaa fi Paakistaan waliin daangaa irratti wal waraansi banamee jira. Kun akkuma jiru miidiyaaleen dhageettii qaban CNN fi Reuters akka gabaasanitti biyyoonni niwukilaar boomb hidhatan Hindiyaa fi Paakistaan waraana keessa yeroo baay'eef turan gaaga'ama akka addunyaatti fidu hamma akka ulfaatu tilmaamuun ni rakkisa jedhanii jiru. Dabalataanis akkuma barame biyyoonni addunyaa gareen lamaan wal qoodanii biyyoota waraanaan deeggaruuf qophaa'aa jiru. Biyyoonni Chaayinaa fi Iraan Paakistaaniif siif jirra yoo jedhan Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi Joordaan Hindiyaa akka deeggaran ifoomsanii jiru. Guddaa galatooma sanan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.